Yooyaa harka fuune ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan nu bira gaan qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Naannoo tibba kana kirkirii lafaa itti mudataa ture keessaa aanaa Dullachaa gaara Doofaatti volkaanoon dhoohuun dhagahame. Akkasuma gaara Fantaalleetti kirkira lafaa fi dhoohinsi aara qabu mudachuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru. Godina Booranaa aanaa Mi'ootti mootummaan qabeenya keenya saamaa jira jechuudhaan jiraattonni komatanii jiru. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo Muummichi Ministeera Dr. Abiy Ahmed Finfinnee qofatti kutaa waraana opereeshinii addaa jechuun kutaa waraanaa 93 hundeeffatee jira jechuudhaan odeeffannoon tokko bahaa jiran. Odeeffannoo kanas guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Akkasuma godina Arsii aanaa Shirkaatti miidhaa wal waraansa humnoota nageenyaa mootummaa fi humnoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun uummata nagayaa irratti miidhaan cimaan gahaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Johaar Mohammad Barruu guyyaa fuula feesbuukii isaa irratti barreesseen shuftummaa mootummaatiif furmaanni diddaadha jechuudhaan mata duree takka barreessee jira. Mata duree sanis qabannee isiniif dhiyaannee jirra kan isiniif dubbisnu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaa. Naannoo tibba kana kirkirii lafaa itti mudate keessaa volkaanoon dhoohuun eeramee jira. Odeeffannoo guutuu isaa akka ta'anitti isiniif dhiyaata. Naannoo tibba kana kirkirii lafaa itti mudataa ture keessaa aanaa Dullachaa gaara Doofaa irratti volkaanoon dhoohuun eerame. Dhoohinsa volkaanichaa hordofee jiraattota naannichaa irratti miidhaan akka hin geenyeef tattaaffiin taasifamaa jiraachuu naannoo Affaaritti bulchaa godinaa kan ta'an Raasuu Abdullee faana diijitaalaaf ibsanii jiru. Bu'uuruma kanaan hojiin jiraattota buufata yeroo qubsiisuu hojjetamaa jiraachuus kaasanii jiru. Oduma wal fakkaatuun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee fi naannoo Affaar Awaash Fantaalleetti kirkirri lafaa sababa dhoohinsaa fi aara gaara Fantaalleetiin uumamee jira. Guyyaa kaleessaa sa'aatii 9 irraa eegalee kirkirri lafaa olaanaa reektaar iskeelii 4.6 galmeesse mudachuu ogeessonni himanii jiru. Hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa dhoohinsi volkaanoo fi akkasuma kirkirri lafaa biyya keenya keessatti irra deddeebiidhaan kan mudataa jiru. Uummanni naannoo san jiraatanii rabbiin isin haa eeguu isiniin jenna. Kirkirri lafaa kun Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan kan mul'ataa jiru Itoophiyaa keessatti qofa haa ta'u malee addunyaa guutuu keessatti akka mudateedha. Akka ogeessonni himanitti biyyoota baay'ee keessatti kirkirri lafaa guyyaa kaleessaa mul'atee jira. Keessatti Itoophiyaa keessatti haala hammaataadhaan mul'atee jira. Akkasuma dhoohinsi volkaanoos dhoohuu eeramee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoo keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas gara odeeffannoo itti aanutti isin dabarsina. Isin saamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Waraanni mootummaa Itoophiyaa saamicha ciccimaa akka gaggeessaa jiru godina Booranaa keessatti odeeffannoon nu gahan jiru. Guutuu odeeffannoo kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Booranaatti qabeenya uummataa caasaan mootummaa saamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Guyyaa kaleessaa godina Booranaa aanaa Mi'oo ganda Dukkalleetti maatii tokko jala qabeenya isaan qaban loon 2 fi re'iin 4 saamuu jiraattonni dubbatanii jiru. Akkasumas qabeenya erga saamanii booda haadha ijoollees akka hidhan jiraattonni dubbatu. Sababni isaa mucaan isaanii poolisii Oromiyaa ture waraana bilisummaa Oromoo harka kennatudha jedhu jiraattonni. Wanni biyya keenyaa sun waanuma nama ajaa'ibaati, waanuma dhaga'uuf illee nama ulfaatudha. Yakka nama tokko irratti fuunanii fe'uun sirriinatti hin fakkaatu. Kan yakka dalagee yakka isaatiin gaafatamuu qaba malee sababa inni yakka dalageef maatiin suni itti gaafatamuu hin qabu jedhee tan amana. Kun seerallee waan raawwaan jiruuf namni kun poolisii Oromiyaa ture nama waggaa 18 oliiti. Kan itti gaafatamuu qabu maatii isaati osoo hin taane isuma mataa isaati. Yoo yakka dalagee jiraates waan raawwateef illee kan itti gaafatamuu qabu isuma. Yakka inni dalageef immoo maatii hidhuun qabeenya isaanii saabuun sarbamiinsa mirga namoomaatii jedheen yaada. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu odeeffannoo takkatu jiratan muummicha ministeeraatiin wal qabatu tan nu bira geette. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Finfinnee qofatti kutaa waraana opereeshinii addaa jechuun kutaa waraanaa 93 akka hundeeffateedha kan dubbatamaa jiru. Mee odeeffannoo kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessinee achi booda kan yaada irratti kenninu ta'a. Dr. Abiy Ahmed Finfinnee qofatti kutaa waraana opereeshinii addaa jechuun kutaa waraana 93 hundeeffatee jira. Waraanni kun kan hundeeffame kutaa waraana koomaandoo mooraa leenjii Billaatee irraa buufata waraanaa naannoo hawaasaa jiru Toogoo jedhamuu fi Bishooftuu mooraa humna qilleensaa irraa walitti fiduun waraana Finfinnee qofaa keessatti kutaa opereeshinii addaa jechuun Saaris warshaa gogaa cinaatti qubsiisee jira. Masaraa haaraa ijaaramee jiru Unxooxxoo cinaatti Kotoobee kolleejjii barsiisotaa cinaatti bakkoota gara 5tti qubsiisee jiraachuun dubbatamaa jira. Hojiin kutaa waraanaa addaa kan akka maddi odeeffannoo keenya jedhetti halkan
halkaniif guyyaa Finfinnee sakatta'uudhaaf jedhee nama xiqqoo shakkii irraa qaban ajjeesuuf abbaa barbaadan immoo dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffatedha jedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. San dura garuu namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 9 ol ta'an barnootaan ala ta'uu dhaabbanni UN beeksisee jira. Dhimma oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 9 ol ta'an barnootaan ala ta'uu dhaabbanni UN beeksisee jira. Dhaabbanni baraarsaa daa'imman idil addunyaa UN gabaasa kaleessa baaseen sababa walitti bu'iinsa buqqaasii fi balaa uumamaan naannolee Itoophiyaa adda addaa mudateen daa'imman kunniin barnootaan ala ta'uu isaanii ibsee jira. Manneen barnootaa 6,000 ol cufamuu isaanii gabaasicha keessatti eeree jira. Sababa walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaatiin manneen barnootaa 10,000 ol ta'an miidhamuu ibsee jira. Kunis adeemsa baruu fi barsiisuu nagaa fi dhaqqabummaa akka hin taane gabaasichi eeree jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa oduu gaddaatiin haati warraa artiist Nuhoo Gobanaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Dhibee kaansarii hamaa waliin wal'aansoo guddaa erga godhanii booda guyyaadhaa itti cibuudhaan akka boqotanidha maatiin isaanii kan dubbatanii. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu akkasuma maatii fi firoottan hunda isaaniitiif Rabbiin haa jajjabeessu. Ishee fi abbaa warraa ishee Rabbiin caffee jannataa keessa haa qobsiisu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis amma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Odeeffannoon keenya itti aanu manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay dhimma barattoota Musliimaa magaalaa Aksuumitti hijaaba akka hin uffamne dhorgaman irratti gaafiin keenya deebii yoo hin arganne uummata Musliimaa waliin mari'achuun tarkaanfii fudhanna jedhanii jiru. Odeeffannoo guutuusaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Manni marii olaanaa dhimmoota Islaamummaa Tigraay dhimma barattoota Musliimaa magaalaa Aksuumitti hijaaba uffatanii akka hin baranne dhorgaman irratti gaafiin keenya guyyaa 3 keessatti deebii yoo hin arganne ta'e hawaasa Musliimaa wajjin mari'achuun tarkaanfii fudhanna jechuudhaan hubachiisanii jiru. Majlisiin naannichaa ibsa baaseen barattoota Musliimaa sababa waraanaan waggaa 3 barnoota irraa fagaatanii turan deeggaruun osoo barbaachisu sababa hijaaba eenyummaa isaanii calanqisiisu uffatan qofaaf barnootaan ala gochuun seeraan ala jechuudhaan qeeqanii jiru. Viidiyoon waraanni mootummaa Itoophiyaa dubartii takka irratti doorsisa hamaa yommuu raawwatu sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru irratti Jawaar Mohammad barruu tokko kaa'ee jira. Innis akkana jechuudhaan shiftummaa mootummaatiif furmaanni diddaadha jechuudhaan akka mootummaan shiftaa ta'e mootummaan Itoophiyaa shiftaa ta'e jechuudhaan jecha tokkoon ibsee waa'ee dhimma Jawaar shiftummaa mootummaatiif furmaanni diddaadha jedhe irratti gabaasa addaatiin kan isiniif dhiheessinu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota Jiruu Miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabne jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.